Caffeeraamis akkam jirtan nagaa fayyadaa'ee dubbii gabaabduu takkaan dubbachuudhaa deema warri boodara seenta waliif sheer godhaa walii dabarsaadha akka walga'u hunda dursee qeyroo oromiyaadhaa hundaan galatoomanchuu barbaada qeyroo oromiyaadhaa guutuu galatoomaadhaa dammaqinni qeyroo oromoodhaa cimaadhaa deema malee laaffachaadhaa deemaadhaan jiru qeyroo Harargeedhaa qeyroo Tuulamaa qeyroo Arsiidhaa dachii garagalchanii nam tokko manatti nafne hedduun galatoonfachuu barbaada karaa biraatiin jarri oppidiyoodhaa wanni isaan duraan niyatan wanni isaan duraan yaadan hin milkooynee fi harkaa facaate isaan duraan wanni yaadan amata lameen kana kaabinoonni keenya dabballoonni keenya kan uummata keessa ergine akka gaariitti uummata Oromoo dalagee uummanni Oromoodhaa kana booda nu deeggaraa joor jiran deemu jaarma biraan fudhatu waan kana yaadaa turan maaliif amata lameen kana Abiyyi hedduu irratti investi godhe maallaqa gargaarsa alaa harkatu hundaa'uu karan abbaasaa ture uummata Oromoodhaa sobuu uummata Oromoodhaa diiguu uummata Oromoodhaa gandaan amantiidhaan qooduratti hojjechaa turan dabballoonni isaanii hundinuu kana dalagaa turan so waan kana itti milkaa'uu dhabuu isaanii ragaan jiila kaafaa'uudhaa kan Oromiyaa keessa deemaa jiru Harargee Tuulamaa Arsii keessa Araafiqalee kuni ragaa dhaba laffaatiin Abiyyi Ahmad takkallee akka bakka hin gahin horiin isaan baasaadhaa turan gaffa zalam ta'ee akka hafe Oromoon ammallee dammaqinni Oromoodhaa dammaqina ol deemu malee dammaqina gad deemu akkan tahin ummanni Oromoodhaa qeeroon qarreen Oromiyaadhaa manguddoon haawwan keenya hojiidhaan garsiisan jaalala bilisummaadhaaf qaban hawwii injifannoo argachuudhaaf qaban duula irratti deemu kana irra kutuudhaaf maal godhuu qabanii ummanni keenya tolchee akka gaarii beeka tolchee hedduu galatoomaa qeeroo hedduu galatoomaa Oromoota biyyaa isin hundinuu keessattuu qeyroon Arsiidhaa takka balatti nafti dib jettee baatee hedduu waan hedduu nama boonsaati waan hundinuu ittiin boonuu qabnu itti mataa ol qabachuu qabnu namni Joohar Maamma fittuqe namuma gaagura galii kanniisaa fittuqe Oopidoo akkas taate Oopidoon bakka jirtu hin barran gammaan tanaa amma if barte guyyaa Harargeetti wanni sun ta'u Harargee jiilchuudha barbaadde Harargeedhaan uummata Oromoodhaa kaan jiilchuu barbaadde Harargeetti yaa'ee kaaftee uummata lubbuuftee uummata fixxee akka uummanni biraa Oromoonni kutaa biraa Harargeen akkas taatee nuti irraa dhaabbannaa akka jan takka garuu uummanni aariidhaan Harargeen akkas ta'uun Arsii daranuu bilbilchitee baaftee jechuudha daranuu aarsitee qeyroo Arsiidhaa baaftee jechuudha kun maal garsiisa Oromoon wal dubbisaadhaa jirti Oromoon madaan tokkoofis madaadha laalaan tokkoofis laalaadha qeyroon Oromiyaadhaa tokkummaan siidhaa akkan tuqamin ammaas irra deebi'anii ragaa bahachaadhaa jiran kuni EPPdhaaf salphina kufaatii Oromoodhaaf injifannoodha waan kana Oromoonni kutaa hundaatu itti fufaa itti jabaadha EPP'n guyyaa dura Harargeetti sun ta'u kaafaa'oo jibbiisuudhaaf maqaa hamaa dibuu yaa'ii lola amantiidhaa keessa kaasuu kana barbaadde san itti milkooyne uummanni Harargeedhaa kan dhawamee madaawee kan qabeenyi isaa barbadaawee caljee obsee obsaan dabarse garaa hidhateetu lakkee hin jarjaru jee deebise gaafa Tuulama keessatti ol banii qeyroon Tuulamaatii fi qarreen akkasi baan ammaas olola biraa eegalan ilmaan mallas nuun je'ee akkas jedhanii amma gaafa qeyroo Arsii arkan boordiin filannoodhaa Joowar Mahammad uummata keessa deemuu hin danda'u shabjii hatattamaan waraqaa ragaa lammummaan kee Itoophiyaa ta'uu dhiyeessii jedhanii kun cuftinuu namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabata waa takka illee godhuu dadhabaniiti they cannot do anything uummanni Oromoodhaa eessa jiranii EPP'n akka gaariitti tolchitee barti Oromoo amantiin diiguu hin dandeenyu EPP'n akka gaariitti tolchitee barti Oromoo kutaadhaan adda qoonnee bituu hin dandeenyu EPP'n akka gaarii barti this is a good lesson for EPP
mee dabballoon isaanii maan tanagaa mee amma dubbiin isaan dadhabanii harkaa baateeti mircaa boordii dabarsanii mircaa boordiin filannoodha joorii waraqaa eenyummaa keetii fi diiwaan ijoolleedha intalti odimtuun piraayim ministeeriidha lammii kanadaadhaati Biraanuu Naggaa lammii Ameerikaadhaati Burtukaan Miidhagsaa lammii Ameerikaati gaafa Oromoo qofa dhuftee lammummaan gaafatamti Amaariin gaafatamu ilmaan Oromoodha yoo nutummaa wal jabeessin yoo nutummaan hayyoota keenya jabeessin waan hundaa hurra'an qushaasha opiniyoodha qushaasha amata meeqaantam Oromoo saamaa tureecha osoo mataa gad hin qabanne tokkummaa keenya jabeessinee itti fufnaan akkarra aanu shakkii takkallee hin godhina keep it up akkamatti deemtan kana simannaa hayyoota keessaniif baha agarsiisa yeroo baatanii mooraaliidhaan simachuu qofaa miti karaa biraatiin ID teessan baafadhaa mattaawoqiyaa keessan baafadhaa filmaataaf qopheessa hamilee qofaa miti not only emotional utaallee dhiichisuudhaa miti ID teessan mattaawoqiyaa keessan baafadhaa guyyaa filmaataatis akkanumatti baha qeeroon Arsii qeeroon Harargee qeeroon Tuulamaa qeeroon Wallaggaa Jimmaa hundinuu yoo lafa Jimma irratti lafa Jimmaa tanii abiyyiin dhaabun tana lafa Jimmatti qeeroo fi qarreen takka lafatti hafte gaafa joor dhaqe arguuf jirta caffeeraa mismaal jijaa ummanni Oromoodhaa madaafii ni beeka eessaayin madaa qabaa ummanni Oromoodhaa tolchee beeka waan amma bilisoomtee jirta mirgi keessii deebi'ee jira badhaadhina deeggaraa badhaadhina jecha Oromoodhaa keessaa jecha badhaadhina jukanaa nu jibbisiisan ammaan tana nu jibbisiisan aboo nagayni badhaadhina lakki boolakki nagayni hiya kaafaa'oodha aboo nagayni badhaadhina khiyya naabaa'oodha ummanni kasichuu eegale jecha badhaadhina bireedaa kana opidoon najifte maasi opidoon najifteeti akka Oromoon badhaadhina jenne gooti jecha badhaadhina bireedaa kana kanaafuu qeeroo Oromoodhaa wanniin isinii dhaamu hamileedhaan baatanii hayyoota keessan simachaadhaa jirtan yes akkasuma mattaawoqiyaa keessan qopheeffadha guyyaa filmaataatis akkanumatti baatanii sagalee kennuudhaaf if qopheessa diinni kara hedduun isin qophaa jira irra aanaa jirtan injifachaadhaa jirtan fuuldura deemaa jirtan diinni keenya booyaadhaa jira wayita nuti gammannu yeroo hundaa'u diinni keenya booyaa jira dabballeen EPPdhaa cal eessa buutee maanta nan gartu eessa buutee marsaan lammaffaadhaa amma jiila kaafaa deemu jira Jowaar Mohaammed wajjin marsaa lammaffaadhaa Daawud Ibsaa Kamaal Galchuu eenyu Dr. Maraatu wajjin deemuudhaaf ta'a gaafa si kan EPP'n waan takkaasii amma halee gaazexanyaan Dammaqee Mokonnin wajji deemu alabbeet alatti hafe ganaadha jarri opidoo kuni bakka seenan takka hin qaban ganaadha tokkoon biyya keessaa loohanii baqatanii biyya ollatti kolagaltummaa gaafachuudhaaf ta'an caffeeraa mismaal jijaa Abiy Ahmed irraa eegali yoo kolagaltummaa isaan biyya ollatti hin gaafanne yoo hin gaafanne Alamuu Sibeedhaa yoo kolagaltummaa gaafanne caffeeraa miskijibaa maljaa hafuurri maanta EPP'n baafachaa jirtu hafuura irraa maayyiidhaati ruuhiin keessaa bahu jirti torbaan lameen kana Jowaar ruuhii keessaa baasu jira harkisee OLF ruuhii keessaa fuudhu jira Paabaa'oon ruuhii keessaa fuudhu jirti jarri EPPdhaa amma hafuura irraa maayyii baafachaa jira dabballootaa miti yooni aangawoonni EPPdhaa olaanoon Dammaqee Mokonnin irraa eegalii Abiyyiin eegalii hundi baqatanii biyyaa bahuu baatan oduu itti aantu wani dhagooteenu hoogganni abaluu biyyarraa baqatee biyyaa balutti hafe abaluu baqatee kana biyya kanatti hafe kana dhagahuudhaaf teenya within short time inshallah yoo rabbiin jedhe deemuudhaaf ta'an amma wal ganaa jiran wal afaan deebi'aadhaa jiran wal nyaachaadhaa jiran waan jakana dhugaan seenaa Oromoo amantii wali buusuu dadhaban yaalanii amallameen kana yaalan masgiida guban charchii guban Oromoo amantiidhaa wali buusuu dadhaban tokko maal naan jee dabballee OPDOdhaa keessaan barreessee walii barreessee dabballee OPDOtiin jaba maal naan jee Jowaar kuni ummata sowuudhaa fi gaafa Tuulama dhufe nama amantii ortodoksiidhaa hordofu qabatee dhufaa
gaafa arsii dhaqe nama arsii qabatee dhaqaa gaafa dhaqu islaamaan goone islaamaaniif hin goone oromoon amantii daddan baane jooriyooni qeesii ortodoksii wajjin walaammatee wajjin deeme what is the problem yooni sheekhaa wajjin walaammatee deeme rakkoon sheeyni oromoodhaa qabuu fi rakkoon qeensiin oromoo qabuus takka gabrummaadha oromoon ta ortodoksiitis protestaantiinis islaamninis mirgan qaban gabrummaa jala jiran kabajaan qaban isiilee ortodoksummaan kabajaa qabdu ta amaarummaati tan amaarummaa wajjin jirtu kabaja qabdi ta oromoodhaan immoo kabajaan qabdu kanaafuu ulamaa'iin teenya qeensonni keenya abbootiin siyaasaadhaa yoo wajjin deemanii kun tokkummaa oromoodhaa agarsiisuudha sheekotii fi qeensii wajji as ba'uun kuni bilchina ummanni oromoodhaa qabu yookaanis dammaqina ummanni oromoodhaa qabu agarsiisa malee xiqqeenyaa miti wallaalaa miti so akkuma qabdaniin itti fufaadhaan jechuu barbaada akkuma qabdanii gadin dhiisina EPP loloo tafe maantana addaan faca'uu tafeef keessa wal nyaachaadhaa jiran hegereen ta ummata oromoodhaati hegereen teenya hegereen by hook or crook hegereen ta ummata oromoodhaati alagaa mataan gaccabaa jira oppidoon immoo waan jettu wallaalte oppidoon kana booda abiyyii fi oromoon adda citan oromoo darbeeti daaneel kibrat filate kana booda ummata amantii islaamaa hordofuu fi abiy adda citan ummata islaamaa harka darbeeti daaneel kibrat qabate ummanni islaamaa carraa kenneef obseef raayyaa abbaa maccaa ahmadiin jabal jarri hundinuu warningii kennee jira nu fakkaattee duraanii obleeso qabeenya guboo son ta'in qabeenya muslimaa aisolee godhanii guboo son ta'in dhaqaniiti suuraa masqalaa gubbakaasan kana jechuun hiikaa guddaadha qaba biitti teenya ta ortodoksiidhaatii isin hin qabdan jechuudha ummanni islaamaa wani beekuu qabdan fooqii oromoodhaa nama amantii islaamaa qabu gubaniiti caccabsanii suuraa masqalaa qalama diimaadhaan gubbakaasan qalamni diimaan hiikaadha qaba qalama diimaadhaan gubarreeste warningiin san gubbaan huguu masqala gubbaa kaan Itoophiyaan teenya ta ortodoksiitii isin warri islaamaa asii humaan qabdanii jechuudha ummanni islaamaa warri amantii islaamaa hordoftan waan kana akka gaaritti hubachuudha qabdan akka gaaritti wanni duullimmaan tana baname ቅዱስ ጦርነት አማራን ኦሮሞ ረት አመንቲ ኦርቶዶክሲዳ ጀለቲ መታ ቀበተኔት خليفه المتان تقيتور فالمتا وان كان اسيتور ቅዱስ ጦርነት ሆሊ ዋር ኦርቶዶክሲ ጀለም መታ ቀበተመለ ከሎለ ከነ በናዳ ጅሩ ወረ ኦላንቱማ አማራ ኦላንቱማ ነፍጠኛዳ ዴቢሱ በርባቱ ካን ኦሮሞን ክርስቲያና አከጋርቱ ወጭ ቀብድ ወረ ኦርቶዶክሲዳ አከጋርቱ ወጭ ቀበን ስላ አመድሮ መርገ ኸይሰን በኸኒ አመዱር አፋን ኦሮሞቲ ዋቀፈትሪቲ ቸርች መተስካን አፋን ኦሮሞዳ ጅራቴ ስላ ከነዱር ቱር ከናፉ ሎሊ አመ እስኒ ለብሰሜ ኦርቶዶክሲ መታ ጀለቀበተ መለ ሎለ ኦልአንቱማ አማራ ዴቢሱዳፍ ባንዲራ ጉዶ ሰን ኢትዮጵያ ጅርቱ ለፈኻኒ ተዱር ኢትዮጵያ ጋፋይሌዳ ለፈኻኒ ባንዲራት ወሰሪጉ ከስደይሰን ባንዲራን ተመተስካናት መተስካኒ ከአማራት አክስብ ይኸን سلام بر ترشي في مسجدنا من ربيتي ترشي لين سلام من ربيتي ورت بنوف سو جري ترشين كأماراتي باندران تأماراتي أرثوذكسينيس تينيا جلا متى جلك أبنيتي أمة إسلام في أورومو راج أبسنة أول أنتم ما تينيا تدرسن دي فناد this is the goal كان أمني أورومو راج تلقي اتبريجر keep it up اتفوفا اتجابادا كما شربادا إردي بيك أيرو أرسيدا هدو الفاتا غلطوما مكا أورمو هند غوتن أورمو هند كبجا غوتن متا أورمو والكبا تشيفتن اتفوفا وني خون ديمو دقب كنبودا لبون جواريفي لبون إثيوبيا دا وليتيدا تنرام بسر كيفدا لبون جواريفي لبون إثيوبيا دا وليتيدا yoo joohar gufuun dhoyte Itoophiyaa lubbuun irraa kutte yoo joohar gufuun dhoyte abii lubbuun isaa kutte kanaas wali dhama lubbuun jooharii fi
lubbuun Itoophiyaadhaa walittiidha. Itoophiyaan yoo Jawhar gufate Itoophiyaa kana waliin jiraattu hin jiraattu. Ummanni kabba kun cuftinuu dhumuudhaaf qophiidha. Lubbuu Jawhar eeguudhaaf wareegamuudhaaf qophiidha. Kanaafuu simple lubbuun Jawharii fi lubbuun Itoophiyaadhaa walitti adda baasuun taatu. Warri Itoophiyaa jiraachifne Itoophiyaan akkatti itti haafuftu jedhee yaadu lubbuu Jawhar ka eeguu qabu isaaniiyu. Waardiyaa ta'ee fi Jawhar nutti hin tuqinaa Itoophiyaan nurraa badaa diigamaa jedhee ka eeguu qabu isaan. Abiin mataansaa yoo Jawhar gufuun dhoyte lubbuun isaan baatu akka Gadaafitti karaa gubbatti hafa. Kanaafuu dhugaan jirtu dhugaan ammaas walitti himnu. Warreen garii harka security Jawhariitu nu yaachisaa. Security Jawharii dhiironni hidhanii Jawhar hidhuudhaa miti yoo gufate itti gaafatamaan Abiyyi lubbuun isaa jala kutti plus jireenyi Itoophiyaadhaa jireenya Jawharii walitti hidhaadha. No matter what waan fedhan haa jedhe lubbuun Jawharii fi lubbuun Itoophiyaadhaa walitti hidha. Akkasii Oromoon sarkaan mageessa kanarraa if duban deebitu fayyaadaa kibbidhaa jabaadhaa.